barreessaa maal jechuu jirtan waa'ee Minilik maal jettaan an jechaa jirtan waa'ee Minilik maali? Minilik maal ta'e lafaa kee ni kee Minilik Jimmaa keessatti suuraan Jimmaa keessatti tani yaada geetin jira waan sani Jimmaa keessatti manni nyaataa ilma Minilik ilma Asee akka banamee dhageetin jira waan sani arkeetin jiras garuu humaa gochuun dandeenyu gaa qeerroo Jimmaati fi qarree Jimmatti dhiisnee jiraaf waan kana akka gootan warri Jimmaa warri qarree fi qeerroon jajjaboon Jimmaa akka gootan kutaalee Oromiyaa keessatti Finfinnee keessa yoo ta'e malee bikka biraa suuraa Minilik manni nyaataa suuraa Minilik jiraachuu miti manni Minilik manni nyaataa banamuu miti suuraan hin jirtu amma akka bikka hundattu jechuudha Oromiyaa keessa Finfinnee keessa immoo uummanni Oromoo hanqa humna jabeeffatuuti suuraa Minilik kan dhaabbate kan maali gaa fardarra korsiisan sani uummanni Oromoo ammaaf humna hin jabeeffanne saa uummanni Oromoo humna jabeeffatitti sanni bukkisan garuu kutaalee Oromiyaa keessatti arra dhaga'uu kiyya Jimmaa keessa ittanii arra dhaga'uu kiyya arra yeroo duraatiif manni nyaataa Minilik suuraadhaan fi artistoonni Oromootis akka irratti hirmaatan kan hin dhage yeroo duraatiif wallahi kutaalee biratti immoo dhaabuu miti yoo yaadanuu qeerroon oltee hin bultu dhuguma jirtuun isin hima guyyaa takka oltee hin bultu amma ani beeka gama argee lixatti amma dura bara TPLF keessatti bara akkasiisa moo akkamiin beene garuu suuraa Minilik moo maal akka dhaabaniiti galgala qeerroon gubaa bulte jechuun gaazaa irratti naqanii jechuun isin galee saniifuu carraan amma dura kutaalee biraa keessatti isin mudate gama Jimmaa keessa seenee jira qeerroon Jimmaa fi qarreen Jimmaa akka gootan isiniitu beeka kana isiniif dhiisnee jira dhugaa jechuudha maaliif arra yoo kana arra kanatti mustantee boorummoo maal fidanii Minilikuma dullachasan fidanii isinii dhaabanii jechuudha arra lafaa yoo kaatanii injayin booru wanna biraattu dhalata arra lafaa ka'uu qabdan qeerroo fi qarreen jechuudha arra lafaa ka'uu qabdan gartanii Abiyyi jechuun akkana jechuudha Abiyyiin gana yoo hanqa isin Abiyyi kana kaatanii Abiyyi kana adabadhu hin jenne magaalaa Jimmaa Gondar isinii fakkeessa Gondar dhageeffadha wallahi wabillahi Gondar isinii fakkeessa yoo arra lafaa kaatanii Abiyyi ni jaalannaa Minilik ni jibbinaan hin taatu Abiyyi ni jaalannaa Minilik ni jibbinaan hin taatu adeemsi akkasii hin jiru amma lafaa kaafal madhaanuti isin waliin jirra magaalaan Jimmaa magaalaa Oromooti qe'ee Oromooti Gondar akka taatu hin barbaannu nuti ilmaan Oromoo isin galee Gondar akka taatu hin barbaannu arra yoo mana nyaataa banan akkasitti hoteela guddaadha gisee ilaalu hoteela guddaadha akkana artistoonni hundi irratti hirmaatanii eebbisiisuu deeman yoo kan arra ka'us tan taate borummoo fidaniituma kan Finfinnee keessa dhaabbate san Jimmaa keessatti dhaabanii jechuudha yoo arra lafaa kaatanii immoo hin dubbatiin boruwanna biraata Abiyyi hin balaaleffannu Minilik ni balaaleffanna jechuun hin barbaachisu maaliif kan kana godhanii Dr. Abiyyi ayyama fudhataniiti malee akkanumatti lafaa kaaniiti miti kan godhan okay akkanumatti lafaa kaaniiti miti kan hoteela hanqas guddatu tokko hoteela artistoonni gurguddaan irratti argamee eebbifamu akkanumatti lafaa kaanii dhaabni
dura miililika akkamitti joina dhaggeeffadha miilika akkamitti manni nyaataa miilik magaalaa Jimmaa keessatti dhaabbata osoo hin ta'in gaaffiin keessanii Dr. Abiy maaliif akkana gootaa ittanii gaafattan isin galee miti kan gaafachuu qabdanii shanyii miilikaati miti kan gaafachuu qabdanii ummata aatseedhaa miti kan gaafachuu qabdan ilma Oromoo kan jettaniin kan ilma Oromooti Abiyyiin biyya bulchaa jira keettan san gaafachuu qabdan isa kan gaafachuu qabdan isa kan gana raawwate jechuun nama biraatii miti hayyama kan fudhatan mootummaarraa bika kanatti mana miilik dhaabaa kan jee hayyama kanneef isa nama biraatii miti saniifuu gaaffiin kan gaafatu qabdan isaa jechuudha guyyaa balaaleeffannu amma sabboontootni Jimmaa ni jiran sabboontoota Jimmaa jira Jimmaa keessaayis kan Abiyyi akka malee jaalatu jira kan Jimmaa keessaayis Abiyyi hin jaalanne kan Abiyyi nama nyaataadha jee mormus ni jira jechuudha hunda keessaa namni hundiinuu gaanuma jira cinaanis ka jaalatu jira cinaan kan hin jaalanne jira jechuudha sabboontoonni ammallee hirmaataa jiran dubbataa jiran warri kaan warri osoo ifin beekin Abiyyiin kun ilma Minilikii miti Abiyyiin kun ilma Oromooti jettanii gizee Oromoo qaqqalu fuuldura dhaabbachaa Abiyyiif mormaa turtan arra dubbadhaa kaati. Okay? Arra dubbadhaa maakii Jimmaa keessatti wanni manni nyaataa miilik dhaabbate hin je'ina isin gaafadhaa gabbaati warri kaleessa gizee nuti dubbanne gannu garagalchaa ooltan sun warri gizee kaleessa dubbannu soof dureettanii gannu garagalchitan arra dubbadhaa ganaa miilik isinii dhaabbama yoo arra hin dubbatin mootummaan kunii yoo callistan ganaa waa hedduu fidaa jechuudha. Kutaalee biratti qeerroon biraatu ittiin dhiistu. Garuu har'a garuu lafaa kaa. Rafaa qe'ee keessatti gizee wanni takka bade lafaa ka'uu qabda. Yoo ati dirmattee biyyi sii dirmata. Yoo ati iyyattee qe'een hundi lafaa kaatee si iyyite jechuudha. Yoo ati natti tolee ittee kan ciistu ta'e qeerroo fi qarree Jimmaatiif kan hin kana dabarsaa jiru. Yoo isin lafaa kaatanii hin dubbanin. Yoo isin lafaa kaatanii hin iyyin namni biraa hin iyyu. Fakkeenyaaf qe'ee kiyya keessatti fakkeenyaaf Arsii keessatti Harargee keessatti fakkeenyaaf Arsii Harargee kara kutaalee Walloo keessatti balaan dhuftee jirti ilmaan Minilik nu fixaa jiran Oromoo nuti dirmadhaa jaanii gaafa qawwee qabatanii lafaa kaan Oromoon kutaalee hundatti ni dirmattiif. Yoo kan maciisan ta'e immoo wanni takka hin taane jenneef ciisna nutis kan nuuf hamilee ta'uu qabu qeerroo fi qarree Jimmaa keessa jirtu jechuudha. Lafaa kaa iyyaa biyyi sanitti haa dirmatu. Waliigalleen yoo humaa hin taane tani kan ciistan ta'e Minilik wanni maaligaa farda haatee waliin Jimmaa keessatti isiniif dhaaban akkatti jechuudha. Gondar fakkaate Gondar amma kaa qe'ee abbaa Jifaar kan kabachiisu dura kan qe'ee san keessa jiru jechuudha. Kana dhuganda walii himna. Sanifu gabbaatanii nama gara Minilik garagalchuun hin barbaachisu. Amma reedduun keessan arkeetiin jira usiti akka nama nagareetti bara dabre malee. Reedduun keessanii ijoolleen as TikTok irra jirtan fuutanii Minilik garagalchitanii bu'aa maal qabu? Garagalchuu baattanii maal hir'isa? Maal fide eegata wanni takka taatee booda jechuudha. Isa garagalchuun suuraa maalatti ergansa qo'e. Isa suuraa garagalchuun faayidaa hin qabu. Faayidaa sun faayidaa hin qabu garagalchuun. Yaa Rabbi kiyoo. Yoo garuu kanarra hin dubbanne taate boru siidaa Minilik dhaabbachuun isaa waa kan qabne maaliifi wanna takka gizee gootu uummanni nafxanyaa suutaan gootira suutaan boodammoo Jimmaa yeenyaanoo isin hin jetti gabbaate yeenyaanoo Jimmaa isin hin jetti gabbaate isin galeemi akkasi sanifuu Jimma lafa Oromooti. Jimma lafa nafxanyaa osoo hin ta'in lafa Oromooti akka nuti beenutti. Sanifuu akkasii irratti dubbadhaa waan kana hin uusina. Wayima dhugaa gizeen isinitti masjira deemtee maa nama arrabsitanii? Dhugumaan hin jeebar dhugumaa bar wanni dubbadhe taamanii dubbadhe waan ta'eef hai kun tuffiidha bar wallahi wabillahi tuffiidha. Abiyyiin akka malee isin tuffatedha dhugaan isinitti hima. Abiyyiin mangistiidha.
Abiyyiin ilma Oromooti. Abiyyiin ilma Maareeti. Abiyyiin ilma Kaasaa Amanjati. Siidaan wanni Minilik mana nyaataa hoteela Minilik isinii dhaabe. Booda suuta jeetuma immoo maal dhaabaa maali siidaa Minilik fidee dhaabe jechuudha. Amma iyya amma dubbadhaa in usina. Isi waliin jira qeerroo fi qarreen Jimmaa. Isi waliin jira nuti ilmaan Oromoo. Nuti Oromoon kibbaan isi waliin jira waan hunda balaaleffachuuf sagalee walii ta'uuf wal bira dhaabbachuuf lafti lafa Oromoo waan taateef qeenqee Oromoo waan taateef waliin jira. Isin galee waliin jira. Garuu balaaleffadhaa. Abiyyi ሰውየው ጤነኛ አይደለም. Isin galee qaallichi rakkoon suutaan Oromiyaa kutaalee hunda suutaan Gondar fakkeessuu barbaade. Kun immoo hin ta'u. Kuni duunee banna malee Gondar biyya Oromiyaa guutuu Gondar fakkeessuu hin danda'u. Namni hayyamuufis hin jiru. Gaafa inni wallaahi bikka biraas laatare gaafa akka gadhaaban ganamtii beenzilaan gubdee qeerroon dhugaan isin hima lafaa ka'a. Maaltu Abiyyi galchee jettan. Namni tokko osoo mootummaa hin ayyamsiisin bar lafa tokko irratti lafaa keewsee lafaa waan jaaruma. Osoo hin ayyamsiisin gaafa jaarameewu hadii gamuu jira bar. Hiyyaadattanii Finfinnee keessatti mi harka muraa aanoolee irratti maal godhan Minilik fi isaanii harka irratti Minilik godhanii jaarre gaabuma san Oromoon gurra qabattee uwwennaan ogguma san jiisise mootummaan gartaniini maal mana erganii yaa Rabbi kiyyaa dubbachuu dadhabin yaadattanii jirtanii Minilik jaaranii akkana nu dhaabbisne Finfinnee keessatti bara dheengaddaa fagoo miti baruma dheengaddaa osoo Abiyyiin jiru jechuudha. Oromoon immoo guyyaa san lafaa kaane Feesbuuka TikTokii kana qawwaxne akka gurra qabanne guyyuma sana halkanuma jaaranii osoo hin fixin akkas guyyaa ximqataa ture guyyaan sun ni yaadadha. Qoymaan. Yeah, wait. Boda, okay? Boda, what are Boda? Wait. Bye. Wait, yeah, bye. Shukran. Okay, follow me. Wait. Follow me. You follow me, I'm back. I'm back. انت مين يعني عادي مالي فان ونيتين اوكي Okay, sister, sorry. Follow me. انا اورومو صومالي اوكي صومالي اوكي هاسي اكزين نفو لا جو جرتا اوكي هيا سياسة هاسو جرتا دكتور أبي مشكلة ومجرى سنفون عنده فشي ننين ديبه تشو اوكي ما نكو فلتس اوكي كرا اجندا كينيا تيجي دبرو برا غافسم برا دينغدا harka muraa aanuleerratti Minilik tuffii ummata Oromootiif qaban agarsiisan. Tuffii isaanii harka irratti Minilik kaa'u jechuun maal jechuun isin murree ganaa isin murraa ganaa namun qoorxaachuu alqoorratnaachuu ganaa taalqallaachuu jechuu isaaniiti. Nuti kaabaa fi kibbaan iyyineeti halkanuma san gabbuusisan Oromoon Finfinnee keessa jirtu Oromoon karaa hunda gurra qabattee ni beeka. Maaliif madaa keenya irratti soogidda gaafa nu riban soogidda gaafa nutti naqan Oromoon akka Abiyyi hin dhiisne kaabaa fi kibbaan kan isa jala jiru biltsiginnaa ta'ee kan qeesan keessa jiru itti akka garagalu waan beekuuf guyyaa san buuqisiisanii jechuudha. Isin galee saniifuu kanallee akka sirreessisuu ni dandeessan nuti immoo isin waliin jirra. Okay, qeen Oromoti, lafti lafa Oromoti, lafa nafxanyaa osoo hin ta'in. Isin galee miti Abiyyi nafxanyaadha. Lafti Jimmaa immoo lafa Oromoti.
سانيفو كناف نفلمنا كناف نيجينا إياه ولين درمنا يو إسين إيجتن الدنيا نس إني سني درمتي شو بربادان غلطوما. Yes. وريا كابي. Excuse. How are you? How are you? Speak English. أين مكانك؟ Muhammad. Your name? محمد. Yes. ماكي. Maki, sister, thank you. Welcome. All my friends, follow me. No. Okay. Thank you. Okay. وهي كانت أين سني فدا أفان إنجليفا نيرن دي سيدان وهندان دو سنين جي أنا ما هندان دو سنين جي كيستا كتا كبر بيكو ما فين أجيفا دانا أفان إنجليفا غيار كوتي يافن كايدي تيك توك أنا راتي تجرو فين دفني نافاتا وغيار كوكي يا غافر كوكي سينتي أفان إنجليفا دوبا تجر تيك توك راتي مو عارف كميتا اوكي